egaa yaada isin barreessanillee warroonni peejii kan irratti dhufa jennaan waa'ee kana irratti focus waa'ee biyya irra focus godhi jettanillee sanillee irraa dubbadhee jedha gaaffii keessaniif yaada keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha waa afur harkaa qaba kajalqaba waa'ee sababaan yani arjantiidhaaf dhufee jedhee fi oduu hamaa tokko xiqqoo dhagaheetiin Yaman irraa jechuudha. So sagalee dhaamsi kuni warra Yaman biraa akka nageessitan barbaadee jedha keessattuu jechuudha. Yeroo baay'ee sheer godhaa hin jedhu kana sheer naa godha. Warri maatii warra Yamanii qabdan fira warra Yamanii qabdan akka Oromoon Yaman keessa jiraatanii in fact akka keenyaallee dubbachuuf deema akka dhagahan barbaadee jira jechuudha. Kun ammoo waa'ee keenyaati Yaman keenya waan deemaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma of course guyyaa lama moo sadii dura barruu tokko akkamitti sagalee uummata walloof ta'uu dandeettanii kan jedhurraallee deebi'eeran dubbadhee jedha. Dalagaan dalagnu immoo akka tasaa ta'ee dalagaan dalagnu akkamitti akka dalagaa jirru warroota gaafataa jirtanii yookiin sammuu keessan keessa jiru dalagammaan keenya maal fakkaataa kan jedhu irratti sanirree qabxii xiqqoo lama hin dubbadhee jedha jechuudha. So waa hedduu mee marattu yeroo fudhadhee komentii keessanillee lallaalaatiin isiniif deebisa jechuudha. Dhiifama hin ture jedhee teeknikaalii karaa peejii kiyyaan dhufuu dadhabee jennaan asiin dhufee jedhee jechuudha. Kunillee kiyyaa kuni akkaawuntiidha. The other one is a page. Meeqa warra Yamanitti hin deebi'ee jedha. Yaman urga balaan ibiddaa ka'ee ji'a waggaa tokkoof ji'a lama dura jechuudha. Yaman irratti akka dhaabbilee adda addaa wajjin dalagaa turre maal akka goone hunduma yoo dubbachuu dhabaanne darbee dhufnee isin dubbadhee jira jechuudha. Warra IOM-dhaan ta'ee UN-dhaan ta'ee Red Cross-dhaan ta'ee Human Rights Watch dhaabbilee adda addaa keessa jiran ta'ee dhaabbilee adda addaa wajjin haasaa goonee jirra jechuudha. Advocacy jaraaf irra goonee jirra. Warra kawallollee dhumarra isin deebi'ee isin jedhee jira sonaaf obsaa goonee jirra jechuudha. Kanumarraan kaka'ee haasama warra UN wajjin gooneerraanii humna guddaa qabaannee warra kana dirqamsiisnee kana goonaa kana godhaa jechuu otoo hin ta'in akkamitti nama keenyaa sagalee taanaa warra UN-tiin illee isinillee akkamitti qarqaarree uummata kanallee qarqaarraa kan jiru karasumaan itti dhufnee jechuudha. Mariisa irra kan ka'e jijjiiramni adda addaa akkasii fidan asiin dura babbaanee dubbannee jirraa jechuudha. Urgoon warii haasaa waliin goone akkamitti akka namni keenya jeeqamaa jiru akkamitti hutiin uummata keenyaa waraanaaf guuraa akka jirtu kanneen eega dubbanneen booda jechuudha. So kanaafuu haalli karaa afuriini warra UN akka dubbisuu dandeettan isinitti himee ture jechuudha. Ji'a afurii dura natti fakkaate ji'a walgahii Januaarii moo Febraarii irratti jechuudha. Amma sanii as kaaneetiin peejii wayii uumnee turre websaayitii ollaa irratti yoo risoorsii dhaxxanii tuttanii maybe deebi'eetii waraabeetiin bakka san dhageessinu mul'iseetiin akkasiniif galutti maqaa keessan guutaa nuun dabarsinaa achumaan kan jedhu hariiroo warra wajjin qabnuuf jechuudha. Amma waniin dhagahee hedduu wanni jarjartii na deebisee jedhellee waan nagaddisi tokko hin dhagahe. Peejii san sababaa godhatanii daldala deebisaniitiin $50 akkan dhagaheetti $50 nama gaafatanii maqaa keessan isinii guunnaa jedhaniitiin nama hiyyeessarraa mallaqa fuudhaa jiran. Wanni adda as na fidee jedhee laayifii kanarra na fidee jedheef walgahii kiyyaan walgahii qabaa ture achi dura dhagahee hedduu natti dhagahame jedhee dhiiroo. Nuti kadalagnuuf uummata Oromootii fi malee uummata keenya kan baqatee rakkataa biyya keessattuu akka Yaman keessa jiru mallaqa irraa fudhachuuf miti mallaqas fudhannee hin beeknu. Warri peejii sanirratti isin galmeessina jedhee mallaqa fuudhaa jiru isin hataa jira beekaa dhiiroo. Wanni nuti keesii Yaman irrattis ta'ee ka keenyaallee warra UN dubbannee jirra itti deebi'ee dubbadheen jira. Ka keenyaas ta'ee ka Yamanis ta'ee ka Saawudiis ta'ee gaafuma tokko wanna goonu kanayyuu barullee firii akkanuma kaffaltii malee tola goorra because qarqaarsi uummanni Oromoo biyya alaa nu qarqaaru qarqaarsi dhaabbileen adda addaa nu qarqaaru qarqaarsi nama adda addaa nu qarqaaru gahaa sagalee isinii ta'uu barbaanna. Wanti nu godhuu dandeenyu
sagalee isin ta'u qofa wanna biraa miti jijjiirraa warra kana harka micciirreeti miti soo kanaafiyyuu hedduun nahee hedduun natti dhagahamee jedhee $50 maqaacha irratti guutuuf nama kafalchiisaa jira jechaa dhagahee jedhee riippoortiin tokko mee keessa gadi bahee jira hopefully barruudhaanii ka ijoolleen nama interview goote jechuudha. Garaa walitti jabaannaa wal hannaa wal saamnaa hiyyees asitti wal qarree kaleef tiruu kenna walirraa gurgurannee diinaaf yeroo marayyuu ofii walitti gamneetiin rakkoo adda addaa dhorkeessaa jirra. So kanaafuu dhaamsiwwan bakka kanarratti kan hin jedhu of course waa'ee Yemen irratti isinitti himnee jirra warri maatii firaa Yemen qabdanii adda addaa nuuf biltanii anatti illee bilbiltanii ebaluun nu qarqaare jedhe akkasitti hin dandeenyu. Dhimmi irratti focus goonu dhimma keessa Oromiyaa keessa jiru harka guddaa warri ka Yemen itti aanee kun ammoo ka sadaffaa keenyaa kanneen focusii goonu jecha. So kanneen margachuu waan hin dandeenyee fi karaa sistema san keessa galchitanii nuti walitti qabneetiin akka jumlatti warra kanatti kennuudhaaf nothing else. So sistema san godhuu fi mallaqa illee barbaachisu nama illee barbaachisu. Telefoona yoo qabaattanii olla o la la a dot o ra ja g.org yoo gootanii o ra okay olla.org yoo gootanii jettanii guutuu hin dandeettan jechuudha. Wanni achirraa argattanillee biyya alaa isin baasa kanaaf akka indoo qorre kanallee irra deebi'ee isinitti muka barbaaduu fi nuti yeroo warra kanaan dubbannu deetaa qabachuun barbaachisa ofii kennaa nama 20 nama 100 nama 1000 harkaa qabna kanneen ammoo warra keesii register ta'uu qabanii kan jedhudha jechuudha. Himuu akka dandeenyuuf waan biraatiif miti. Rakkoon South Yemen jiruu fi North Yemen jiru rakkoon aadan keessa jiruu fi rakkoon saanaa keessa jiru rakkoo adda addaati. Rakkoon saanaa keessa jiru saanaa keessa ka jiru dogongoruu baadhee bakka na jala wal makuu baadhee jedhe kara lachuuniyyuu akkuma keenya mootummaa UN registering godhu mootummaa Yemen harkaa qaba. Keenyaallee mootummaa keenya harkaa qaba ka Yemenillee ka baqattoota galmeessu jechuudha. Waan mootummaa Yemen hayyamee jedhe kara UN dabarsanii jedhan jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee ijoollee mana hakimaa keessa jirtu baay'ee jala waan deemnu isinitti himaa jira. Otoo ijoolleen tun akka keessa jirtu isin beektanii silaa ribaan burtanii ijoolleen tun umriin jira dargaggoo 19 ijoollee daa'immanii jechuudha. Mana hakimaa kana keessatti akka UN biran dhanne hoogganee jedhan. UN biisan keessatti dalagaa waan qabduu fi mootummaan baay'ee walloluun barbaadu because yoo wallolta hin baasanii jedhanii so kana waan hin barbaannee fi dhiibbaa guddatu harkaa jira. IOM haa ta'uu haa xiqqaatu dhaqee ilaalaa dawaa adda addaa akka kennuu maal akka kennuu quba qabna. IOM qofaa miti Doctors Without Borders dhaqeetiin ilaalee ture xiqqootu turee jira jechuudha. Dhimma kanneen keessa diiteelii keessa seenee isinitti mufatoo hin ta'in rakkoon saanaa jiruu fi rakkoon aadan jiru garagara. Rakkoon saanaa jiru is much worse condition. Warra sana aadan jiru ammoo UN hanga ta'e illee register godhaa jirti. Garuu wanni jarri godhaa jirtu first warroota expire jalaa ta'e san irra deebitee isinii galmeessaa jirti jechuudha. Don't worry sistema keessa jirtanii akka nun jedhanitti isinii jedhaa jirra. Isin sistema keessa isin baasanii otoo hin taane garuu update godhuu barbaadu. Yoo waraqaan sun update hin ta'in biyya san keessa jiraachuuf mirga hin qabdani. Kanaaf waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu bakka kanarratti kan isin gorsuu barbaade tokkoffaa warra Oromoota Yemen keessa jirtan kanaa jettaniif summuunii kaleelleen kafaltina har'allee borullee tasuma hin kafalina. Nuti wanni isiniif ta'uu barbaannuu fi sagaleedha. Wanti isin godhuu dandeenyu wanti godhaa turre walgahii kan irra deemne rakkoo uummata Oromoo irra gahaa jiru akkamitti akka dubartiin gudeedamaa jirtu akkamitti akka maal ta'aa jiru kana goone. Hanga nu haasofnee dhufa jijjiiramni isinii dhufee jira galee agartanii jirtan. Dhiyooma kanallee mucaan tokko of kafachiisee sooshaal miidiyaa argee jira. Inuu humna otoo akka fedhii kennaati marayyuu baasnee jenna jechuudha humna hin qabnu. Addunyaan ammoo baay'ee jijjiiramtee jirti. Baay'ee akka durii baqataa hin jaalatanii rakkummanni Yemen keessa jiru ammoo baqataa miti ka jedhu daataa tokko nu edee nutti mee jedha. Namni keenya baay'inni yoo dhufee jedhu kara isti kana deemuuf ati ce'uu malee fedhii achi keessa taa'uu hin qabanii. Kanaafuu information namni akka jedhuu fi ka warri UN quba qabu deetaadhaan afaaniin otoo hin ta'in deetaa ka qaban garagara jechuudha. So ammallee irra deebi'ee yeroo sadaffaatiif ta'ee afuraffaatiif hin beeku
maqaa keenyaan websaayitii keenya irratti nuti gaafuma tokko mallaqa gaafanni gaafachuu hin qabnu oromoota wal dhagaa wal dhageessisaa in fact nu qofaa miti warri UN illee mallaqa hin kafalchiisu warri mallaqa isinii kafallee isinii dubbanna jedhu hin kijibaa jira nuti directly warra UN hedduu wajjin haasofnee jirra warra Yemen irratti jechuudha. Rakkoo jararkaa qabu tokko tokko ta'anii sa'aatii hedduu fudhatanii nutti himanii jiran jechuudha. Kanaaf marii keenya asi chaayinaal 4 banan telefoon baranii qaamaan akka dhaxxanii reejistar hin bananii pooral siistamii hin bananii kaafirfaan jalaa badee jira waa 4 bananiitiin isin galmeessuu yaadaa jiran jechuudha. Warroota babbalatan irratti deebi'ee nama jejjeeqee jedhu kanneen illee amala Oromoo fokkisaa jira waan adda addaa sanii quba qabna. Oromoon amma bakka lamatti qoodamtee isin durallee kan dubbadhee ture because kunillee dhufee community Oromoo bakka bu'aa jira kunillee bakka Oromoo community bakka bu'aa jira jechuudha. Yeroo baay'ee bakka sumuun jirtu namni keenya wal nyaatu waliif ka'ee jira waliif dabarsuu kana baruu qabna jechuudha. Dhaamsi guddaan hin qabu kanarratti waliif dabarsaa waliif haa dabru isaaniyyuu haa dabartu rabbillee hin jira isin qarqaara jechuu barbaadeetiin. So dhaamsi guddaan isin kadhadhee jedhu daqiiqaa 10 katti fudhadhee dubbadhee waa'ee Yemen irratti mallaqa irratti kijiba UN isin gootu waliin haa dabarsaa isin jedhama. Kalammataa irratti waa'ee keenyaa irratti sagaleen kiyyan dhagahamu daqiiqaa tokko booda haqaa biyyaa aadde seenaa sagaleen kee oli kaasii hin dhagahamu. Oh my god dhugaa jettanii sagaleen dhagahamu dhiiroo. Sagaleen amalleen dhagahamu. Ayyee gariin keessanii dhagahamaa jettanii mee headphone kaan xiqqoollee itti dha'ee jedha kooka wayyeessu nuuf folcha komantiin leetii dhufee jedha amma wayyaa hopefully wayyaa qaba jechuudha. So amallee irra deebi'eetiin nu biras ta'e UN biras ta'e namni mallaqa isinirraa fuudhee waa isin dubbannaa jedhu sunni hun kijiba sagalee kana bira naa gahaan isin jechuu barbaada. Ollaa irratti $50 isin gaafatanii isin guunna jedhanii kijiba nuti mallaqan fuunu warri mallaqa isin gaafatu hattuudha kijibduudha hiyyeessa saamuu fi godhaa jira kanaafiyyuu hin godhina isin jedha. Kaan ammoo mee waa'ee warra keenyaa irratti isiniif deebi'ee jedha. Keenyatti illee yeroo jalqabaatii fi warra UN'tiin sa'a tokkoof daqiiqaa haga 25 waliin geenne waliin haasofnee jirra jechuudha. Kanarratti warroota Oromoo kakumaa keessa jirtan community wal geennee turre isin dura ni yaadattanii akkasumas immoo Oromoota dhiyoo kana baqarraa dhuftan jechuudha. Fakkii kanuma irraa godhadheetiin advokasiin kenna maal akka fakkaatu isinitti mee jedha. So akkuma beektanii lolli Itoophiyaa keessatti addunyaan quba qabdi. Uummata Tigree harki guddaanii karaa Sudaan bahee jedha. Sudaan irratti kaampiitu jira ka Sudaan keettee uummata isaan fuutee jetti. Addunyaan agartee qarqaarsa gootii fi achumaan immoo biyyoota adda addaa illee akka erganii jedhan qarqaarsa adda addaa gaafataniif jechuudha. Akkasumas kan barbaanne Oromoon boordarri Oromiyaa Keenyaa wajjin walitti hidhatee jira. Kanaafiyyuu ummanni keenya kara keenyaatiin baqatu akkasuma dhufeetiin haa hammatamu akkasumas immoo sagalee because yoo rifuujii arganii jedhanii rakkoon akka Oromiyaa keessa jiru because akkuma beektanii Oromiyaa keessa nagaa fakkeessanii mootummaan miidiyaa irra dhoksee jira. Oromiyaa keessa akka rakkoon jiru Oromoon akka rakkoo qabdu akka dhageettii godhee jira because rifuujii gaafa arganii jedhan ummanni nagaan waan dhiyeessaa hin jirreef hin beekanii jennee kanaaf baqattoota haaraa dhuftanii fi sanii irratti dubbanne jechuudha. Kanneen dhiibbaa ture jechuudha. Akkuma beektanii akka nutti himtanitti gariin keessan boordarri cufaadha jettanii yeroo baay'ee boordarri cufaa jettanii garii warra kaakuma keessa jirtu immoo hedduu cabuma kanaan ka godhee galateeffachuu barbaachisu Oromoo community dura bu'aata haga nama torbaanatti fakkaatee dargaggeessa wajjin ka dubbisne jechuudha. Turee jira xiqqoom yaada keessan cufayyuu warraafillee ergine jira jechuudha.
waa'ee isa irratti waan nama gammachiisu hin qabannu dhugaa isinitti mee jedhee Keenyaa keessa UN odoon gurbaadhee baqataan miiliyoona walakkaa oltu jira jedhan. San keessa yoo akkam guddate 3,000 qofti biyya alaa deemee jira. 3,000 jechuudha. Lakkoofsa hedduu xiqqaadhaa jechuudha. Kan nutti himtanii jirtanii gaafii keessanillee dhiyeessineef jirra waggaa 20 waggaa 30 achi keessatti jiraateetti akka jirtanii keeziin keessan akka dhaabbate stock akka ta'e jedhee nutti himtanii jirtanii jarallee gaafannee jirra. Akkamitti akkasinitti hin beeku bakka kanarratti warri kanuun jedhee tokkoffaa UNitti galmoofteef gaarantiin for sure dhibbatti biyya alaa akkasii geessan hin jiru. In fact amma Keenyaa wajjin walii galleetiin wanti nu godhaa jirru naannoo kaakumaa sana warra lafaatiin walii galleetiin akka namni jireenya isaa achitti jalqabu itti fufaa jira because akka durii sanii miti baajanni kennaan jedhan waggaa dabreef baranarra parsantii 30 gadi bu'ee jira. Addunyaan kara Ukraine focus gootee jirti. Saniin alatti namni baqataa jibbee jira jechuudha. Namni akka malee bakka mara baqataa hedduutu jira. Bakka mara namni babbaqateetiin horsii achi deddeemaa waan jiruuf jechuudha. Ikoonomiin irratti hammaatee jira. Lolli keessattuu Ukraine ammoo tahaftee cabsee jira jechuudha. So kanaafiyyuu warri ka jedhani just dhiibaa jirra bakka kana ulfaatee jira akka dubbadhutti nevertheless garuu keeziin keessa waan nustaal ta'ee doongoreen jiru dhiibbaa guddaa nu godhanii namni achirra turellee nama hedduu wal garree nevertheless is a very waan nama gammachiisuu miti ka jedhan warra haarawaa biyyaa dhufamoo dhiyoo kana baqataa dhuftanii jechuudha. Bara hodoon gurbaadhee mucayyoo gaafadhee jedha. I think baruma kana immoo waggaa dabre baqataa 3,000 galmeessinee jedhan. 3,000 keessaa 1,000 qofatu Oromoodha. Oromoon baay'inni kan dhufu waa lamaaf dhufaa Keenyaan jedhani. Tokko warri jedhani warra UNitti himaa jira. Tokko hojii soqachuu dhufaa jira jedhan. Lammata ammoo kara South Africa deemaa jedhan. Baqataan 1,000 qofa 3,000 jechuudha. Of course dubbiin kun akka dhugaan ta'an hin beekne nullee dhimnee jirra sigalee baqataan Itoophiyaa keenyatti hojii soqatuu dhufe nama akkamii akka hin taane garuu namni keenya sodaadhaa fi boorder irratti dikleer akka godhuu hin dandeenye ittinnee dhiibbaa godhaa jirra. Asuma mootummaa Ameerikaallee dhiibneetiin akkamitti kaampeen adda addaa akka banamuu danda'u akkamitti mootummaa UN'n istadii adda addaa godhu Keenyaan mootummaa Keenyaan jaalatu akka mootummaa Yemen sanii miti nu wajjin dalagaa nu dhagaa akka jedhu ofirraa qabanii garuu mootummaan Keenyaa akkuma beektanii intarastii ofiitiif jecha yeroo baay'ee haga biisuun ijaaramte mootummaan Keenyaa lafee duddaa ta'ee mootummaa Itoophiyaa akka uummata Oromoo cabsu akka waraana Oromoo cabsee jedhu mootummaan Keenyaa baay'ee jabaatee jira. In fact border Keenyaatiif Itoophiyaa security levelii 4 eegamee jira. Including camera an eegamee jira jechuun maaliif akka dawoo godhatee as keessatti hin jabaanne jechuudha. Because gaafa waraanni Oromoo kara Keenyaatiin jabaate Itoophiyaa qofa achi ce'ee miidhaa otoo hin ta'in asillee because booranni hin jira, ormi hin jira, gareen hin jirti kanneen waan ta'eef mootummaan diina waloo qabdi kanarratti mootummaa Itoophiyaa mootummaa Empire Itoophiyaa wajjin diina waloo waan qabaniif walii wal qarqaaran. Mootummaa Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa jaalatanii yookiin abiyyi jabaa ta'eef miti garuu hoo diina waloo kanarratti Oromoo irratti diinni jara waloo waan ta'eef bakka kana walii galaniitiin waliif cimsanii jechuudha. Correlation akkuma dhageetta miidiyaa irratti dhiyooma kana regional walqee ture waa'ee security irratti jechuudha. Akkamitti security irratti naannoo sanitti uummata akka Oromoo hin jiru. Baay'inni jiraate waan uummanni Oromoo gaafa hanqottee dhufee jedhee daayinaamikii hornii akka jiru jijjiiree jedha baay'inni isaati waan kanaaf Somaaliyaa fudhadhu Keenyaa fudhadhu Sudaan fudhadhu martinuu Sudaan lagas ta'uu baatte jette diina waloo qaban jechuudha ka Oromoo kanarratti. Kanaafiyyuu akka dhiibbaa godhaa jirra jechuudha. Akkamitti waan hin fakkaanne uummanni Oromoo boordarii irratti dikleer godhu ammattiif garuu ka warri jedhee boordara san gaafa cross godhan yoo cross godhan security yoo gaafate baqaaf dhufaa jiraachuu himuu qabanii yoo san hin ta'in uumaa gochuuf hin dandeenyu because ka hojii soqaa jedhee Keenyaa seene ka yookiin ammoo South Africa jedha se'ee seene jedhee homaa godhuu hin dandeenyu jedhan. So kana isinitti himaa jirruuf rakkoo nu mudataa jiru because sagaleen Oromoo dhagahamaan jiru because sodaaf jenneeti mataa gadi qabatuuf jenneen dhugaa himaan jiru as baanee ammoo nu dubbattanii jettan yoo South Africa fi Keenyaa keessa akka deemtu taate sun mirga keetii gaafa rakkatte ammoo bo'uun rakkoo fakkeenyaaf
Saudi keessatti akkasitti nu iyyaa jedhan Saudi keessatti every single week nama hedduutu biyya keenya bahee achi deemuuf du'ee jira. Gaafa biyyaa bahu beekaa biyyaa bahaa gaafa achi ga'e ammoo na dhaqqabaa jechuun ba'aa namatti ta'aa jira dhiiroo. Maatii keessa warri qabdan fira warri qabdanii akka namni keenya biyyaa hin ba'an namni keenya biyya keessatti haa ta'u biyya keessatti warra waraannatee haa jiru diina ofirra jiru kan abbaan ta'uu qaba namni keenya dalaguu qaba dalagaa malee ammoo samiirraa mallaqni dhufu hin jiru namni martinuu sooshaal miidiyaa mara taa'ee dalagaa ta'uu hin danda'u namni keenya dalaguu qabaa jechuu kiyya kanaafiyyuu ka keenya irratti we will continue to push garuu push back refugeeing gahaan hin jiru akka seeratti galmaa'e miiliyoona walakkaa oltu jira san keessa kuma sadii qofatu waggaatti akkam guddatee deemaa jira. Oromoonni Nairobi jirtanii kan waraqaa baqataa isin kennanii bakka adda addaa isin argillee achillee deemuu qabdanii jedhanii because mootummaan completely cufee jira. Lakkoofsa 15-17 natti fakkaate. Yaa 15-17 of course warra keenya jirtanii beektanii lakkoofsa isaanii bilbiltaniitiin waa margaafachuu dandeettanii jedhan waa margaafachuu garuu hoo waiting listii kan nama 60,000 waiting listii irra jira jedhanii jiran jechuudha keeziidhaa fi so namni 60,000 gama akka badhaa ta'een agartanii jechuu warra kana yeroo jalqabaatiif ol geenne just kanuma sagalee isinii ta'aa jirra akka dhiibbaa godhuuf